Iran doorsisa Ameerikaa irraa dhufee ture dhoqqeetti dabalte jedhame. Ameerikaan xiyyaarota waraanaa boombii niikuleeraa darbataniif biyyi 52 jedhaman gara baha giddu galeessatti balaliisuun Iran doorsisuuf yaaluun ishee ni yaadatama. Dabalataan dhaabbanni basaasaa Ameerikaa Iran Israa'el rukutuuf qophii xumuraa jirti jechuun isaa ni yaadatama. Yaa ta'u malee Iran guyyaa har'aas irra deebiin Israa'el rukutuuf akka qophoofte mirkaneessite. Hoogganaan eegdota warraaqsaa Iran haleellaa kamiyyuu fudhachuuf qophii xumurree jira jechuun dubbate. Ajajaa olaanaan koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa Meejor Jeneraal Hussein Salaamiin shaakala nabiyyii guddaa 19 marsaa lammaffaa kibba Iran keessatti garagalchanii jiru. Ajajaan olaanaa koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa akka jedhanitti meeshaalee waraanaa Iran sadarkaa olaanaa fi humna hidhatee ogummaa qabu miliyoonaan lakkaa'amu kan qabdu biyyattiin haleellaa diina irratti raawwatamu kamiyyuu olaantummaan akka fudhattu dandeessisa jedheera. Meejor Jeneraal Hussein Salaamiin kana kan dubbatan shaakala humni lafoo eegdota warraaqsaa kibba Iran keessatti gaggeeffamaa jiru cinaatti gaafiif deebii Press TV waliin taasisaniidha. Dhiyeenya kana hojiiwwan akka waadaa dhugaa keessatti murtoo cimaa uummanni Iran qabuu fi deeggarsa uummata guddaa Riippaabilika Islaamaaf godhame agarsiifameera. Hojii haloo ba'uu Iran Israa'el irratti raawwatte kan waadaa dhugaa tokkoffaa fi lammaffaa jedhamuun moggaafame eeruudhaan Hardi waar sadarkaa olaanaa fi ammayyaatiin qormaata sodaachisaa ta'e fudhachuuf qophii gaarii qabna. Meeshaaleen waraanaa keenya guddina addunyaa waliin guutummaatti kan wal simu yoo ta'u, humnoota keenya ogummaa olaanaa qabanii fi kan of kennan wajjin walitti makamuun daran bu'aa qabeessa ta'a jechuun ibsaniiru. Nuti Israa'el gara daaraatti jijjiiruu dandeenya. Yoo barbaannes addunyaarraa haquu dandeenya. Kana immoo gochuu akka dandeenyu diinonni keenya cimsanii nu hubatu jechuun sodaachisaniiru. Duula haloo ba'uu sadaffaa Israa'el irratti yeroo dhiyootti kan raawwatamu ta'uu ajajaan olaanaan koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa kun beeksiseera. Hojiin farra Israa'el inni jalqabaa eebila bara 2024 kan raawwatame yoo ta'u, Iraan buufata waraanaa naannolee qabaman keessatti diroonii fi misaayila 300 ol dhukaasuun isheen ni yaadatama. Haleellaan Israa'el magaalaa guddoo Sooriyaa Damaasqotti kan argamu qoonsilaa imbaasii Iraan keessatti miseensota eegdota warraaqsaa 7 erga ajjeesee booda torban lama osoo hin guutin adabbiin fudhatame. Ji'oota booda onkololeessa bara 2024 ammoo Iraan ammas misaayila gara buufata waraanaa fi basaasaa Israa'elitti dhukaasuun miidhaa guddaa geessiste. Israa'el hoogganaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyaa, hoogganaa Hizbollaa Sayyid Hasan Narsallaa fi ajajaa eegdota warraaqsaa Abbaas ajjeesuu isaaf haloo baate. Iraan haleellaa Israa'el lubbuu namaa galaafate kanaaf deebii kennuuf Israa'el irratti duula haloo ba'uu sadaffaa kan raawwattu ta'uu irra deebitee mirkaneessite. Hooggantoonni Arabaa karoora uummata Gaazaa buqqisuu Tiraamp mormuuf Saawud Arabiyaatti wal ga'aniiru. Hooggantoonni Arabaa Saawud Arabiyaatti walitti qabamuun karoora deebisanii ijaaruu Gaazaa irratti mari'ataniiru. Masrii fi Joordaan akkasumas miseensonni biyyoota ja'a mana maree tumsa galoo galaana Pershiyaatti walgahii obbolummaa irratti hirmaachaa akka jiran dhaabbanni pireesii Saawudii beeksiseera. Maddi mootummaa Saawudiitti dhiyoo ta'e jimaataarraa akka gabaasetti hooggantoonni Arabaa karoora deebisanii ijaaruu akkasumas karoora Tiraamp Gaazaaf qaban mormuuf ni mari'atu jedheera. Maddi kun akka jedhutti walgahiin kun karoora Masrii keessaa tokko irratti mari'ata. Akka miidiyaaleen Saawudii jedhanitti yoo ta'e murtoon kun bu'aa kennuu ajandaa walgahii addaa liigii Arabaa kan amajjii 4 Kaayirootti gaggeeffamuuf beellamamee jira jedhameera. Tiraamp guyyoota jalqabaa bulchiinsa isaanii keessatti uummanni Gaazaa daandii irraa gara biyyoota akka Masrii fi Joordaanitti akka jijjiiramu irra deebi'ee dubbachuun isaanii yaadatama. Tiraamp Ameerikaan Gaazaa fudhattee gara Riiveeraa Eeshiyaa dhiyaatti jijjiiruu akka dandeessu yaada dhiyeessanii erga Falaastinoota qulqulleessanii fi bakka biraatti qubachiisanii booda jechuudha. Pirezidaantiin Masrii Siisii fi ministeerri muummee Speen Saanches karoora falmisiisaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Gaazaa fudhachuuf qaban mormuu isaanii ifatti beeksisaniiru.